Nala lafa kaartaan qabne bakka mootummaan beekamtiin kennineef akka isaan bitamee fi rakkoo keessa hin galleef nu waliin taaneeti marii goonee waan godhamu goona hangala kootiin saganticha asuma rassini dhaabbadhee jira dubbadhaa warri jalaas hin galtu warri yaada qabdanu amma yaada kennachuu dandeessu fixeera. Baaraga hin bayaane. Galatoomii. Okay. Iluun dubbannee nuti qabadhaa. Reedii koo obsi iluu dubbadhu. Ayya hundi keessanuu kan hojii ture yeroo nama barbaadu galatoomii. Amma irree kaana reefu itti dhufsanii wallaahi hedduu nama gammachiisa wanni isin gootan kalee gootan ka Oromoo gootan hundi keessan ana kamadaa giyyaatti hedduu itti gammade tokkummaan keessan ana tana qarqaaruu qofa osoo hin taane akka biraallee hin dhufne yeroo biraatiif barumsa akka ta'uuf sooshaal miidiyaan akka sagalee ta'uu dandeenyu itti mul'isne wanni kun yeroo sadii deebi'e lamaa miti tokko magaalamaan itti dhalatte kanatti intaloo yaabaa wayii yoo dhageesse beekini poolisiin tumaa ture hattuu nuun jedhanii waan sanillee miidiyaa finne achumaan macallee manaas deemnee sagalee illee argan nama ijaaba qabu tumaa turanii poolisitti tume kun ka jaamsasa abbaa keenya roobitti tumanii kun ka dallatti tumanii wanni hundirra deddeebi'aa jira naannoo keenya yoo ofirraa dhiifne bareedaa uummanni ofirraa dhoorge gaariidha. Ijoolleen uummanni biyya sanii uummata miskiina bira dhaabata boqqoolloo basheetaa fidee nama tumu aga barbaadde nyaattee cidhattee kararra deemuu dandeenya. Tomaas hin godhan garuu ka amma dhufe kunniini annaaf hin galle warroonni roobee qabasan keessaa nama torbamumaan nama tokkotti baale jechuudha. Oromuma bakka dhufanii hin beeknu jechuu barbaadeeti. Bakka biraatti warra dhuftanillee kabajaan naannoo sanii adabadhaa tataa dalagadhaa. Warri bareedanillee namoota naannoo keessanitti himamu irraa qoladhaa eegaa jechuudha. Maqaa ganda sanii balleessaa jiran labbeenii jechuu barbaade. Hedduu takka mubaarak galatoomii waan gaarii goote akkana wal bira dhaabbachuu akka Oromootti gandaa osoo hin taane gaariidha. Obboleessa keenya reediyeetillee gamma galatoomii ijoollee warra dalloomanna karaa sabni beekne gara hangeetu dalloon jechuudha. Biyyuma quufaati biyyi sun biyyuma bunaati furuutiiti biyya waan bara qabdu jechuu garuu taateen kun achi keessatti taate rabbiin nurraa qabu balaa akka hin taane kana nutti akka hin deebine uummanni warri baalee ofirraa dhoorgaa hattuu ofirraa balleessaa kashilabbee ofirraa dhoorgaa kashilabbeen maqaatiin balleessitee maqaa keessan gaarii kabajaa kan namaa qabdan kan nama qarqaartan nama bira dhaabbattan boqqoolloo lamaaf qorruu yoo deemte bonaaf ganna yeroo midhaan haamamu walla madda baraa sii kennu uummanni sun zakaa jedhee ol deemte osoo deemte guurataa oolte gabbaatee roobe magaalaa keessa qamadii haaman jechuun bonaaf ganna kanaaf akkasitti akkasii haajaa waan sagalee olii haa ta'an nama waan akka galatoomii waan dalagde waan gaariidha itti kufi akka namatti jennaa sibira jirra nullee. Jedhuu ulfaadhu galatoomii amma namni dubbatu eenyunni Maarqosii fi Mubaarak Baaleetti dhiifama nu godha ishee hundi keessan nu dubbattu ganaa namni yoo galee dubbata. Galatoomaa ulfaadha hunduma keessanii fi maazirii keenya horas jiran gubbaarra jiraniifis hundumaaniyyuu nagaa isin gaafadha. Duraan dursee reediifa maazirii keenyaan baay'ee dhiifamaa wanni isinirra ga'e akka saba keenyaatti tokkoffaa akka aadaa fi akka duudhaa Oromootti akkasumas akka Waaqayyootti illee waan sila harmootiif hin malleedha. Egaa waan hundumaaf immoo Waaqayyoo waan tokko gaafa fidu waan gaarii fida. Isinitti hin dhaga'amini mooraaliin keessan hin cabini. Inni guddaan saba ofii qabaachuudha. Rakkinni yoo namarra geessayyuu saba ofii qabaachuun akkanatti nama boonsa. Kana booddeellee isinii jabaadha. Wanni tokko wanni ta'u hin jiru isinuma waliin jira rakkinni uumame jechuu barbaadeeti. Inni kan biraani ani dhaamsa tokko hin qaba. Kanaan dura gochawwan suukanneessaa biyya keenya keessatti baay'ee argaa turre jechuudha. Yeroo tokko yaadatu ta'e nama jaarsa abbaa keenya kan ta'an tokko itti dudanii waan akkasii godhaa turanii. Akkasuma harmootii tokkollee mana baaburaa bakka ishee midhaan daakkattutti fa'aa qabanii milishaan akka barbaadan dhidhiitaa turanii. Amma immoo deemee haadha keenya kan gochaan kan kana caalu baay'eetu jira jechuu barbaadeeti biyya sana keessatti. Nuti amma akka sabaatti sabni miidiyaarra jirru yeroo ammaa kun jenereeshinii miidiyaati. Mootummaan illee ni beeka. Waan kana qubannuma qabatee yaada. Kanaaf gochawwan akkanaa kun hawaasa keessatti akka hin raawwanneef mootummaan waa tokko gochuu qaba. Nuti amma asuma irratti uummanni gaaruuf gargaaree duwwaa deemu osoo hin taane waan akkasii kana akkuma kaleessa qaama seeraa dubbii kana hordofsiiftan qaamni seeraa waan akkanaa nuu qabu qaba. Yeroon jedhu yookiin poolisiiwwan ba'anii hawaasa keessa gadhiifaman kun
kunillee kan argamedha. Yoona kana caalaa kan jechisuu kanneessaa waan suu kanneessaa godhan hedduutu jira waan ta'eef mootummaan hordofee yookiin namoota leenjisee hawaasa keessa gallakkisu kana mootummaan leenjisee kan nu lakkisuu qaba. Gaaffii akkasii mootummaaf dhiyeessa. Yoona haadhi keenya hedduutu akka ta'aa jira kan nuti quban qabne jechuu barbaadetti. Kana waaqayyootu nu bira fide malee kan poolisiiwwan ijoolleen leenjii hin qabne akkasumatti ba'anii hawaasa keessa deemanii hawaasa keenya ijoollee keenya maatii keenya zarii keenya dararaa jiran hedduutu jira yoona jechuudha. Kanaaf nu waan gochuu qabnu akka mootummaan illee waan kana hordofee waan kanarraa barumsa baratanii mootummaan bahee ibsa kennuu qaba. Keessumaa poolisiin of eeggadhaa. Qaamni law enforcement warra seera eeddan hawaasa kan dararreef mootummaan waan kana uummatarraa akka dhaabbatuuf tokko ibsa kennuu qaba jechuu barbaaditi. Waan kanarraa calluma nu gargaaru miti. Mootummaan ni arga qaamni mootummaa waan kana ni argu waan ta'eef bakka jiretti responsibility fudhachuu qabu jechuun barbaada. Asumaan immoo inni sadaffaan finni dhuma uummanni keenya Oromoo dhugaa waaqayyo warri wal beektanis warri wal hin beeknes amantaaf gandaa osoo wal hin qoonne safuuf aadaan keessan garaa isin nyaate gaaf haadhi keessan akkanatti miidhamtu dhuftanii bira dhaabbattanii mataa ishee ol qabdan waaqayyo biratti malee nama biratti miti kan galataa qabdan waaqayyo biratti galataa qabdu. Boruma iftaaniifis akkasitti tokkummaa keessan itti fufaa. Wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa. Baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Kanuma jechuun barbaada hunduma keessan waaqayyo isin haa eebbisu bakka jirteetti jiraadha. Akkasuma immoo obboleessa keenya reedii atillee waaqayyo si haa eebbisu jechuun barbaada galatooma. Al tokko gidduudhaan Muniiraa ol guddisaa akkaawuntii nu maxxansi Muniiraa akkaawuntii nu maxxansi nu agarsiisi namoonni danuu akkaawuntii dhaaru warri akkaawuntii irratti galchanu Mubaarak Baalee dubbadhu sana booda Aleeksi dubbatta. Aye, edu galatoma daqiiqaa sadiin takka yoo naa kennite. Me Muniiraaf nuti qabadhu sagalee deddeebisana fakkaate. Tole galatoma dursa namni naman galateeffanne waaqa isaan galateeffatu Mubaarak galatoomi Aleeks Taayyee Abdii Geetaachoo Sooyyee Maarqoos hundi keessan reedii galatoomi keessattuu qarqaarsa qofa osoo hin taane namoonni qaama seeraatu wal qunnamtanii bifa saniin yeroo nu cinqamne sanitti rakkoon akka hin jirre nu hubachiisaa turtan ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan ummanni harmee keenya kana bira dhaabattanii qarshii 50 eegalee hanga humni keessan danda'uun waan dandeettan gootan even warroonni waa kennuu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabattan ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa gara fuulduraatitti illee waan akkanaa kanaaf walii haa birmannu. Viidiyoon akkanaa kun yoo gadhiifame sheer goonee addunyaan dhaga'ee namoonni akka irratti yaada kennatan haa goonuu itti haa barannu jechuu barbaadeeti. Inni biraa harmeen teenya tun baga tumamte. Tumamuun isii waan gaariidha. Osoo isiin tumamuu baattee osoo akkasi dhidhiituu baatanii namni isiin arguu umrii isii guutuu hattuu taatee umrii isii guutuu kadhattuu taatee umrii isii guutuu rakkattuu taatee ilmaan isii beelaan deeman jechaadha. Baga tuman. Tumamuun isii kun waa lama fayyade. Tokko akka harmeen teenya qarqaaramtu ijoolleen kun kana booda jireenya nagaa akka jiraatan godheera. Lammatammoo duulli nuti miidiyaa irratti goone warri seeraallee akka of argu akka qaanfatu akka lamuu gochisu kaneessa akkanaa kanan hojjanne uf arganii jechaadha. Baga tumamtee baga ammoo itti milkooyte. Kana jedheetuma seenaa xiqqoo takka isinii barbaada waan gaafa ijoollummaa na mudate. Anaa fi obboleessi kiyya dallaa namaa cabsinee iddoo namaa seennee baaqela nyaanna. Baaqela keessa teennee nyaannee quufnee kaan cirannee kaan caccabsinee numaa baaqela keessa gangalannu haati iddoo sanii nutti dhufte kiristaana maqaa isii dha'uun barbaadu ollama kenna naannoo kenna nu dhufteeti nu qabde. Gaafa naaf obboleessa keenya kana nu qabdu harka qabdeen fuutee manatti nu galte. Nu hin boonna sodaannee nu tumuufi jenne manatti nu galtee anaa nyaatu ilmaan koo hin beeloftan jetteet buddeena gogaa fuutee barbareedhaan waxii hin qabu jettee buddeena nu jala keettee nu nyaachiftee nu obaaftee nu quubsitee baaqela nu cirallee nu kennitee deemaa nu jette. Gaafa mana geennu ummaan ti'eessaa fiddanii nu jette. Iddoo akkanaa seennee haati nu qabdee baaqelallee nu kennitee nyaatas nu nyaachisee nu geggeessitee jenneen. Ummaan ti'a anaa fi mucaa obboleessa kiyyallee fuutee mana sanii nu deebiftee haadhaan. Akkas godhuun sirrii miti. Ijoolleen hanna baratanii tumi jette ummaa sanii nu deebiftee ummaan sun nu kuntuuttee gan nu dhiifte jechaadha.
ummanni keenya akkasii koomandoo aadaa akkasii qaba. Asheeta walirraan dhoorgan, wal nyaachisanii wal obaasanii wal geggeessan. Wanni yeroo as kaluu kana ta'aa jiru luuxiiwwan luuxxee nu keessa seente ummata ulfoo ulfinaa, ummata kabajamaa san, ummata nyaattee dhuydee jedhee fe'ee si geggeessu san nu salphisutti jiran, nu xiqqeessutti jiran, qaanfannee jirra. Kanarraa baratanii fuulduratti namni keenya qulqulluu akka kaleessaa akka nu ta'u asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Warri seera mootummaa nutu harkaa qaba nutu isin bulcha jettan ammoo namni tokko yakka yoo dalage seera dhiyaata malee mirga kararra baaftee tumuu viidiyoo waraabdee tiiktookii kee ittiin guddifachuu hin qabdu jechaadha. Kanaaf luuxiiwwan warri seera mootummaa jalatti da'oo godhattee rakkataa rakkiftu hiyyeessa tumtu akka asirraa baratan asumaan dhaamsaan haa ta'uu barbaada. Mubaarik irra deebi'an mallee galatoomi ulfaadhu kabajamii kan kee ooluma jechuun barbaada. Galatooma hundi keessanu. Thank you. Wanti akkaawuntii kana yoo ture si adabuu hin danda'u. Akkam. Akkaawuntii fudhatanii uummata warri akkaawuntii galchuu barbaadanii kunoota akkaawuntii kana fudhaa. Nan kaasa. Galatooma hundi keessanuu harmee keenya baga gammaddanii akkasittiin bareeddanii baga sin argine gaafa nama dabarsu badaa naman dhamaasuu jedhamamti. Sababa xiqqoodhaanii yeroo tokko tokko furmaata namaa fi darabbiin hundi keessanuu kaleessarraa kaatanii gaafa taateen kun uumame irraa kaatanii deeggarsa kana irratti warri hirmaachaa turtan qaamni kana hojjetellee seera jala akka ooluuf warri sagalee taa'aa turtan warri taaptaap gochaa turtan hundi keessan ga'een keenya wal qixa. Hundiyyuu ga'ee keessaa qaba jechuu barbaadeeti galatoomaa. Itti aansuudhaani wanti an jechuu barbaadu harmee keenyaa fi dhaamsan dhaamu amma waa'een keessan miidiyaa irra guuteera akkasin deeggaramtan akkasin daandii milkaa'inaatti dhuftan akka isin sooromtan namni baay'een dhagayeeraa jechuudha. Namni baay'ee dhutu hin taane uummata biyya kanaa keessaa kan hin dhagaye waan jiru miti. Amma gaa firri keessan, ollaan keessan, hiriyoonni keessan durii warri isin hin beekne, warri gaafa rakkinaa bakka isin jirtan quba hin qabne fira baay'eetu baay'ataa lana. Hiriyoonni keessan ammaa kaariin namni isin gorsu, namni kallattii hojii waan isin hojjettan isinitti himu baay'achuu danda'a. Warri kanaan dura salaamataa rabbii isiniin deebisne illee dhufanii isin eebbisuudhaaf waan tokko tokko nyaata faa dhugaatii faa qabatanii isinitti deebi'uu danda'u mana isin guutuu danda'u waan ta'eef amma kan gaafa rakkinaa sana eessa jirtanii keessan hin beekne amma firummaan isaa amma kana miti. Kanaaf of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Hojii keessan irratti kallattii jireenyaa irratti namni kallattii isinii baasu baay'achuu waan danda'uudhaaf hundaan hin mari'atinaa murtee nama hundaan murteeffatinaa. Itti fayyadama kanarratti illee jireenya kanarratti illee isin caalan beekanii amala nama keenyaan beeka malee of eeggannoo gochuu barbaachisa. Bakka kaleessaa sanatti isin deebisuudhaaf waan isin qabdan isin hirkaa fuuchuuf isin gowwoomsuu fi fira fakkaatee hattuu yaa'ee dhufuu danda'a waan ta'eef asirratti of eeggannoo godhaasin. Namoota ittiin mari'attan namoota kallattii isinii ka'an adda baafattanii namatti mari'achuu qabdanuu fi akkaataa maanaajimentii jechuun akkaataa qabiinsa maallaqa sanaa isa sana irratti hojjechuu qabdu. Bakka rakkinaa irratti waan hojjechuu qabdan irratti akkaataa itti fayyadamtan irratti bakka jiraattan irratti callistanii waan namni isinitti himen deemtu taanaan maybe hattuun baay'achuu dandeessi. Isa kana irratti of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaada akka mucaa keessaniitti. Inni kan biraan qaamoleen nageenyaa godina Baalee keessumaa aanaa dalloo mannaa jirtanu abbaa langaa kaleessarraa jalqabee dhimma kana hordofaa ture. Maybe hojii mootummaa keessatti namoota akkas hojii gaarii hojjetan galateeffachuunii fi asirra faarsuun jara irratti dhiibbaa qabaa. Inaaffaatu baay'ataa waa jechuu ni danda'u garuu hojiin hojjechaa jiru. Dirqama isaa namummaa isaa kan itti baachaa jiru waan an beekuu fi galateeffachuun dirqamaa jechuudha. Maybe yoo as jala jiraate innis nu dhagaa
guddaa galatoome jechuun hin barbaada. Gurbaa sabaaf qeerroo maqaa Facebook isaa kan jedhu sana jechuudha. Mubaarakatis galatoomi kana booda namoonni nama gurguddaa salphisuu mirga isaanii sarbuu baay'isanu asirraa baradhaa. Daandii milkaa'inaa akka ciraa fi jirtan rakkina jaraa akka furaa turtan jirtan aangoo keessanitti agarsiisuudhaaf jettanii miliyoonara akka gochaa jirtan asirraa hubadhaa. Isin immoo deebitanii rakkoo biraa keessa akka galtan ullee asirraa baradhaa. Hawaasni keenya immoo kan nurraa bareedu sagan kan nurraa bareedu bakka arrabsoo yeroo baay'ee nuuf jecha kan dararamu haadha. Nuuf jecha rakkina kan argu haadha. Sababa keenya miidiyaa kana irratti illee kan arrabsamtu eenyu? Haadha dabar. Akkana haadha kee maaloo haadha kee. Gaafa sana baay'annee dhannee kanatti teenyu guyyaa akka kana haadholii kamiyyuu kutaa kamiyyuu amantii kamiyyuu ta'u bakka kanaatti gaafa akkasitti wajjiniin dhaabbannu paaworii nu qabna. Dhageettii nu qabna. Furmaata nuti ta'uu dandeenyu akkasitti walirraa barachuu qabna.